Teessummaan keenya jalqabaa kan bara mootii Haayila Sillaaseetii eegalee walaloo sirbaa wallistoota adda addaatiif Alii Birraa faatiif kan barreessaa ture jaallatamaa kabajamaa obbo Ziyaad Yanus keessummaan keenya lammataa Ibrahim Haji Ali obbo Ziyaad Yanusii fi obbo Ibrahim Haji Ali walbeeku biyya keenyatti mammaaksa tokko jira namni nama beektuu hadhumtuu jedhamee mammaakama walima ka waa walima obbo Ziyaad Yanus waamicha keenya kabajuudhaan yeroo keessan aarsaa gootanii asitti walakkaa keenyatti argamuu keessaniif ulfaadhaa baay'ee sin galateeffanna. Obbo Ibrahim Haji Aliis waamnee isaan argachuudhaaf isaaniin galateeffannaa ulfaadhaa. Galanni keessan hin badin kan burraayyuutti illee obbo Ziyaad Yanus yoomii eegaltee walaloo barreessite walaloo sirbaa meeqa barreessite eenyufaaf kennite? Walaloo bara 48 duraan jalqabaani dura kan kanneef Ali Shabbootiin kannee amata bara 46 duraan ni taha. Sirba maal jedhu? Sirba dubbii akka biraa qabdu akkamumaan ja'ayetti. Akkamumaan ja'a maalumaan dubbadhaa hireen ayyaanumaa yeroodhaan eeggadhaa. Akkamaleen tahee odoon firraayyaanne ni taati seehetiin bakka hin taane seene yaa dhiiroo meelaalaa gurraanis dhagayaa an dhalaan amanuu if duranaaf gayaa waaniin an hin jenne eegana himattee rabbittiin kakadhaati yaati si dhumte tajettu dura jalqabee mee xuruyyee walaloon tun dhugarratti tan hundoofte hoggaa inni fuudhu isinis heerumtu calanqonni dhaloonni isaa achitti warra argaman keessaa tokko anaa fi Ali Shabboo Sa'ii Sheekhaa jenna wallistoota hoggas beeytaa haaluma gaariidhaan kan wajji turan natti fakkaatee ture garuu wajjin hin turre sunirraa ka'eetu walaloota na barreesse akka qaamaa qalbiin caqasuu dandeessanitti waa tokkoon isinitti hima waa'ee Ziyaad Yanus wallee Ali Birraan wallise tan obsi yaa onnee obsan warroomanii wahallee nyaatan malee wahalleen dubbatanii garaan ilma namaa biyyarra bal'ataa jecha namaa dhiisii waan baay'ee baadhataa takkeen ilma namaa arra yoo sii tole boru sidhaadata yaadatee tan kalee hubannee yoo ilaalle takkeen ilma namaa iddoo ati eegdutti wayisiif argama mee jecha kana akka gaariitti naaf hubadhaa iddoo ati eegdutti wayisiif argama namoonni baay'een bakka ati eegdutti wayisiif argama mee xiinxalaatii jireenya keessan wajjin wal qabsiisaa isa kan barreesse Ibrahim Haji Ziyaad Yanusiin inni maa jira fuudhee ji'a 8 gargar baanee ji'a 3 gargar baanee walaloodhaan waan itti dhagahame ibsateera Ziyaad Yanus mee lamman keessan waggaa dheeraa waliif hiriyaanatti fakkaatanii sirri ani Ibrahim irraa xiqqoo muufan yeroo dura wallee jalqaban wallee isaatu jalqabe ummanni nama hodduu jira waggaa calqabu walleen taanitti jalqabe dura ani yeroo kan yaadadhu akkam jetti walleen san deemi narraa si quufee sirraa bahee dharraa tajettu wallisi mee cidharratti waan akkanaanii wallisanii Ibrahim Haji nuu fixi walaloo kana wanni isin ajaa'ibsiisaa fedhii kiyyaan hin wallisne namootaatu walleessuun jaalata ammas waa tokkotu jira beektaa inninis wahumaatu keessa ture gaafas jaalate hoggaan wallisu
deemtu deeminarraa si quufee sirraa baheedharraa kan jedhu si jibboon koo wayii arraa hedduu ture an deeminarraa jaalaltiin tee arrabarraa takkaan seenne gama garaa fagaadhu fuula kiyya duraa nagayaa an quufe sirraa an si jibbee deeminarraa jijjiiramtuu yaa gaararraa siif sobame ar'aan dura lamuu siin sobamu deemi firraa deem sossobi gowwaa biraa kan jedhu walalosi an walaloo tanaan waa'ee jireenya isaanii raage jechuun ni danda'ama ji'uma sadii booda akkas jedhe inninis kan adda deeman maaliin balleesse ni raage malee kanaafi hiriyoonni lamaan kuni wal gargaaranii dhaamsa dabarsu jechuudha isaan bultii diiguu isaan immoo hin sirbuu fi walaloo kan barreessu hiriyaa isaaniiti waggaa 40 booda yaadatu walaloo Ziyaad Yunus barreesse namni biraa tokko sirbe Ibrahim Haji tokko keessaa filatee mee nuufa sirbu kan hin barbaaddu moo fedha keessanii tolega Ziyaad obsiyaonni wajjin wallisnu ani sagalee kiyyani beeyta bakka meeshaa mi'aatis ummanni dhagayuu danda'u sagaleen tiyya bizaa barra jabduudha booyuu danda'en sagalee tiyyarraa kanaaf jecha obbo Ziyaad Yunus atummaan bahin baay'ee sin galateeffannaa ulfaadhaa obsiyaa onnee obsan warroomanii Wale nyaatan malee waleen dubbatanii garaan ilma namaa biyyarraa bal'ataa jecha namaa dhiisi waan baay'ee baadhata waan ni baadhatu beeytaniimi waan irraa gatiin waan baadhatu ni beeytan jiraachuu irra wayyaa akka taateefittuu Jiraachuu irra wayyaa akka taateefittuu sissiiqaa goobanaa ja'an makmaaksattu jiraachuu irra wayyaa akka taateefittuu sissiiqaa goobanaa ja'an makmaaksattu. Sisika gobana jan makmaksatu fatani zanube gandota kattu wajin guddanne wallee teenya hundaa takka takkaan beeyti na caala beeyti zanubeen amma jiraattu burraayuuti asiin jira harargee dirree walakkaan jira Askootu asiin jira jimma baajifar walakkaan jira yaa giifti bareedina yaa shakka bareedina tu yaa giifti bareedina yaa shakka bareedina bojitu bareenni kee falfalaa kan argaan itti nama raachitu askootu asiin jira harargee habroo walakkaan jira askootu asiin jira shaggar finfinnee walakkaan jira bishaan shakkeroo gubbaa na obaasi dammatti bulbulii bishaan shakkeroo gubbaa na obaasi dammatti bulbulii yadammoo afaan dammaa bararii amboodhatti naan gadii yadammoo afaan dammaa bararii amboodhatti naan gadii askootu asiin jira harargee habroo walakkaan jira wahiinsi mantalaa itti ilaalimee jarjaraan malee wahiinsi himaa gurba itti ilaalimee jarjaraan malee garaa jaalala malee
Intu wallole walitu gale gara jalala male intu wallole walitu gale askotu asinjira hararge dirre walakanjira arran taragala almistri ke hunde sirrabuta kan doy fatteunt khagafa dura khan qam fattun dan raqani samullis ma qam fatta masnuan kan fadde animoni yada yada atimohi yadu yada animoni yada yada atimohi yadu yada animoni yada yada atimohi yadu yada gafa januni yada ta mal takagurana khanna sagale satin sindagesa mal jachu turrenuti isanu guz walleta na wallisan hamidon hiratanya ta shakurem fataranat ibrahim la kanada kamalel la kanada be saido jalarabe ibrahim la barin kabu dabule jalanga gabu jachu tur moniki jibi sirri uga dubbate zanno زمنوي وتنسيلي جاجة شوتورته هدون سيقلتي كان طرية تمني دانسي إسات اللين كيسافو دغا بلشنسي برايو جرا أكنا نفكنو إسانيتيف أن مقالما دابتا محمد سراج مقات ريتين هدودان سنجلتي فدلا